kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isin qabacha har'a barnoota baay'ee gabaabaa ta'e tokko isin qabadhee dhufe barnoonni kun baay'ee isin fayyada. Keessumaa namoota wantoota garaa garaa barsiisuudhaaf waan ittiin bilbila keessan rikaardi gootan abdanii isin rakkise har'a appii kana faana wal isin barsiisa. Appiin kun kunoo kan argaa jirtan kuni. Appiin kun iskiriinii bilbila keenyarraa barnoota garaa garaa salphaatti waraabee edit goonee YouTube garaa garaa TikTok irratti akka maxxansinuuf baay'ee nu gargaara. Appii kana keessaa gaafa bannu akka kana qaba. Sarfeezi akka kanaa qaba keessaa akka kanaa gaafa keessaa bannu appiin kamillee sitingi jala seennee akka nuti permishinii isaa alloo jennu yookiin kenninuuf nu gaafata. Kanaaf isa kanas akkuma kan argagooniin booda appii kana jala isaatti akka kanatu jira. Sitingiin jira, wantoota garaa garaatu jira. Sitingii isaa keessa seennee wantoota sirreessuu qabnu sirreessina. Sitingii jala gaafa seennu sitingii isaa keessa gaafa seentan fuula akka kanaa qaba. Jalqaba irratti aadiyoo rikaardiitu jira. Ani mute godheen jira. Isa garuu isin maayikiraafoon irra kaawwattu. Ani ittiin hojjetaa waan jiruufan mute godhee isin maayikiraafoon irra kaawwattu. Carraa sadii isinii kenna. Bilbila keessan keessaa waraabuu akkasumas bilbila keessa bilbila alaa waraabuu yookiin immoo osoo inni alaan dhagaamin viidiyoo bilbila keessan keessaa haasa'amu duwwaa waraabuu barbaadanii internal only kan jedhudha keessanii yookiin immoo internal and maayikiraafoon kan jedhudha kaasuu yookiin mute gootanii viidiyoo isaa duwwaa waraabuu dandeessu. Jala isaatti reduction noise reduction kan jedhu kana gootan sagaleen jeequmsi garaa garaa irraa afaa jechuudha. Akkanatti erga sirreeffataniin booda wantoota akka rooteetii bilbili keenya yeroo rooteetti akka nu jalaan cuunneef awutoo adda irra kaawwattaniin booda erga keessaatii akka barbaadanitti sirreessaniin booda yeroo jalqabu sekondii 3 lakkaa'ee jalqabaa jechuudha. Waan barbaachisu qofa raayit itti godhattu. Warreen kaan baay'ee kan nu barbaachisanii miti. Akka kana erga sirreeffataniin booda kun kaameraadhaan screenshot gochuu dandeessu. Otoo waraabaa jirtanuu, otoo rikaardi gochaa jirtanuu, otoo agarsiisaa jirtanuu, otoo barsiisaa waraabaa jirtanuu screenshot gochuu dandeessu, suura kaasuu dandeessu. Isa kana loo gochuu dandeessu. Yoo iyya amma ittiin ani barsiisu kana dhabdan taate appiin kun ofuma isaatii of jalaa qaba. Kunoo bakka shout jedhu kanarratti kilik gootanii yoo jettan yes jennaaniin yes fi nootu jira. Yes jennaaniin shout bakka isin xuxxan mallattoo akka xiyyaa kanaatiin isiniif agarsiisa. Lachan isaas jalaa qaba. Yoo barbaadan immoo mallattoo xiyyaa kana bakka biraatii buufachuu dandeessu Play Store jala. Appii kana Play Store jala akkuma seentaniini appii kana argachuudhaaf Play Store bilbila keessanii irra seentanii Play Store bilbila keessanii irra seentanii X record jettanii barreessitu. X record qubee A barreessitanii X yookiin A record jettanii search gootu. X recordiin rikaardiiwwan jiran hedduu isaanii caala baay'ee gaarii waan ta'eef akkuma argitan kunoo lammaffaarra kan jiru kana bifa kana qabdi. Warreen kanillee kana fakkaatu garuu X recordiin rikaardii nu gochuudhaaf kwaalitii gaarii kan qabu baay'ee bareeda kan ta'edha. Akkan itti fayyadamee argetti jechuudha. Waan ofii koo itti fayyadame waan ani isin barsiisaa jiruuf. Erga irratti kilik gooneen booda ani buufadheen jira. Kanaaf instaayilii otoo hin taane open naan jedha. Isin instaayil gootanii itti fayyadamtu. Open goone gaafa jala isaa keessa isaa seennu akkuma hamma argine sanaa jechuudha. Akkuma amma isin agarsiise sana open goone gaafa keessa seennu fuula kanatti nu fidaa. Yoo permishinii nu gaafate okay naan. Ani wantoota garaa garaa rikaardi godhee keessaa waan qabuuf mul'ataa jira malee wanto umtuuyyuu keessatti hin argamu yeroo jalqabaatiif. Kanaaf isa kana sirreeffataniin booda bakka amma mute jiru kana carraa afur nu kenna. Mute gochuu dandeessu yookiin internaalii fi awuternaalii waraabuu dandeessu yookiin internaalii qofa waraabuu dandeessu yookiin immoo maayikiraafoonii akka maayikiraafoonitti sirriitti nala dhagaamus fayyadamee akka inni waraabu gochuu dandeessu. Akkanatti permishinii isaa wanta isin barbaachisu sirreeffataniin booda salphaatti yeroo rikaardi gochaa jirtan bakka rikaardi irratti kilik wakka waraabutti kilik gaafa gootan mallattoo akka xiyyaa kan intensinii kana isinii fida. Kunoo kan dhiirra jiru kana isinii fida. Gaafa isaa kilik gootan jala isaatti akkana isin agarsiisa. Jala isaatti gaafa isin agarsiisu mallattoowwan garaa garaa jala isaatti argaman kana tokkoon isaanii yoo xuxxuxxan kunoo kan argaman kana irratti gaafa kilik gootan kana isinii fida. Kana tokkoon isaa xuxxuxxanii yoo jettan kunoo xiyya kana salphaatti bilbiluma keessan gaafa haxooftan mallattoo xiyyaa yookiin immoo geengoo irratti kilik gootanii mallattoo geengoo yookiin reektaangilii irratti kilik gootanii mallattoo reektaangilii kanatti ittiin agarsiisuu dandeessu salphaatti jechuudha. Ofuma isaa keessaa qaba appiin kun. Appii baay'ee bareeda.
Keessumaa yuutuubarootaaf aappii baay'ee bareeda wantoota garaagaraa ittiin barsiisuudhaa fi aappii kanatti gargaaramuu qabdu salphaatti kun akka kanaa jechuudha. Iskiriinshuutii gochuu dandeessu, kaameraa kaasuu dandeessuu fi kan akka irsaatii jirtu sun immoo warreen mallattoo garaagaraa irratti agarsiisnu nuuf baasti yoo ishii gadi xunnee jechuudha. Kanaaf salphumatti bilbila keessan keessatti buufadhaa itti fayyadamaa aappiin adda isinii qabadhee dhufe kana fakkaataa. Yeroo gaarii laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin wal agarra.